Ashama harka fuunee kabajamoo daawwattoota keenyaa oduu qubee isinitti himna oduu waliin Addisuu Muluutii jalqaba oduu biyya keessaatiin eegalla. Guyyoota qormaataa biyyaalessaa fi guyyoota eebbaa akkasumas haala qabannaa bu'aa sirreeffama qormaataa irratti jijjiiramni taasifame. Ministeerri Barnootaa caamsaa 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti saarkiyyuula bahee ilaalchisee hooggantoota yuunivarsiitiiwwanii fi biiroolee barnoota naannolee waliin akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 22 bara 2015 toora intarneetii irratti marii taasisaniiru. Akka marii kanaatti guyyoota qormaataa sirna eebbaa barattootaa fi xalayaa yuunivarsiitii mootummaa dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa akkasumas waajjiraalee barnoota naannoo hundaaf barreesse keessatti jijjiiramni bulchiinsaa bu'aa qormaataa sirreeffama taasifamee jira jedhame. Bara 2014tti barattoota kutaa 12ffaa xumuranii fi qormaata haala addaatiin fudhatanii fi sagantaa sirreeffamaa irraa fayyadamoo ta'aniif barnoota simisteera tokkoof kenname giddugalichaan qophaa'ee gara dhaabbileetti ergamuu qaba. Ministeerri barnootaa dhaabbileen bu'aa bulchiinsa qormaataa fi kanneen sagantaa barattootaa haaraa bara 2016 hordofuuf ga'umsa qaban akka labsan kallattii kaa'e. Kana jechuun barattoonni qormaata keessoo dhaabbilee keessatti dhibbeentaa 30 fi qormaata koreen giddugaleessaa qopheesse keessatti dhibbeentaa 70 walumaa galatti barattoonni ida'ama qabxii dhibbeentaa 50 fi isaa ol galmeessan akka beeksisan adeemsi kun hundi hanga waxabajii 30tti akka xumuramuu qabu ministeerri barnootaa qajeelfama kenne. Kaadhimantoota eebbifamoo dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa irraa bara 2015 qormaata ba'uu fudhachuuf galmaa'anii fi barattoonni waggoota darban qormaata ba'uu seeraa hin darbineef wiirtuuwwan qormaataa yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti adoolessa 3 hanga 8tti qormaanni ni kennamaafi akkasumas bu'aan isaaniis adoolessa 10 ni ifooma. Eebba barattootaa ilaalchisee ministeerri barnootaa adoolessa 11 hanga 16 gidduutti gaggeessuun akka danda'amu ibsee sagantaa eebbaa irratti barattoonni qormaata bahuu darban qofti akka hirmaatanis ibseera. Qormaanni xumuraa kutaa 12ffaa bara 2015 adoolessa 19 hanga 30tti kan kennamu yommuu ta'u ministeerri barnootaa yuunivarsiitiiwwan mootummaa hojii kanaaf waxabajii 16 eegalanii akka qophaa'an qajeelfama kaa'e. Manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee uummanni musliimaa magaalittii guyyaa har'aa Jumaa nagaan akka dabarsaniif waamicha dhiyeesse. Manni marichaa diigamuu masgiidotaa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar waliin walqabatee gaaffii mirgaa hawaasni musliimaa gaafachaa jiru jechuun masgiidonni akka hin diigamne kanneen diigaman immoo bakka isaanii duriitti akka deebi'aniif jedhu irratti mari'achuuf koree miseensota 9 qabu hundeessuun qaama dhimmi isaa laallatu waliin marii taasisuu irratti argamuu beeksise. Haqa dhokatee fi gaaffichi gaaffii murteessaa ta'uusaa bulchiinsi magaalaa Shaggar tilmaama keessa akka galchuu abdii qabna akkasumas mirga namoomaa sarbamaa jiruuf gahee isaa hatattamaan akka ba'us abdii qabna kan jedhe manni marichaa uummanni keenya hanga koreen kun waan galmaan ga'e nu beeksisutti bu'aa isaa obsaa fi kadhannaan akka eeguu qabu dhaamsa dabarsinaa jedhe. Musliimonni magaalichaa hundi masgiidota hunda keessatti nagaan akka salaatanii fi nagaan gara mana isaaniitti akka deebi'aniif guyyaa kaleessaa ibsa mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaatiin salaata Jumaa har'aaf waamichi godhamee jira. Manni marichaa mootummaan dhimmicha ariitiin akka furuu fi lammiileen dhimmicha walqabatee mana hidhaa jiran akka hiikus cimsee gaafateera. Torban darbee guyyaa Jumaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti masgiidota diigamaa jiran waliin walqabatee hiriira mormii gaggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanaan walqabatee lubbuun amantootaa akka badee fi miidhaan irra ga'ee jiraachuun dhimma dagatamuu miti. Waldaan siivilii Human Rights First jedhamu daandiin qilleensaa Itoophiyaa dhalattoota Tigraay irratti loogii raawwate jechuun himate. Dhaabbanni waldaa siivilii Itoophiyaa Human Rights First jedhamuun beekamu daandiin qilleensaa Itoophiyaa tajaajila isaa keessatti imaltoota Tigraay irratti loogii raawwate jechuun himate. Himannaan dhaabbatichi dhiyeesse akka jedhutti daandiin balallii xiyyaaraa mootummaa kun namoota rakkataniif dursa kennuu maqaa jedhuun lammiileen Tigraay umuriin isaanii waggaa 15 hanga 60 ta'e balallii Maqalee irraa gara Finfinneetti taasifamuuf tikkeettii akka hin bitanne dhorkaa kan ture yoo ta'u xiyyaaronni garuu yeroo hundaa duwwaa deebi'aa turan jedhe. Abukaattoon dhaabbata Human Rights First akka jedhanitti manni murtii federaalaa himannaa sana himachuudhaan daandiin qilleensaa Itoophiyaa hanga kamisa kaleessaatti deebii akka kennu ajajeera. Dhaabbatichi himannaa daandii balallii kana irratti dhiyeesse dhaabbata raadiyoo sagalee Ameerikaaf erge jechuun VOA'n gabaase. Dhaabbanni kun dhaabbata siivilii biyya keessaa yoo ta'u mirgi namaa biyyattii keessatti akka kabajamu jajjabeessuuf waggaa 4 dura hundeeffame. Gara oduu biyya alaatti yoo ceenu immoo
Lola Sudaan keessatti deemaa jiruun daa'immanii fi ijoolleen maatii hin qabne baay'een miidhamuutu gabaafame. Torbanoota 6 darban keessa yoo xiqqaate daa'immanii fi ijoollee xixiqqoon 60 ta'an mana ijoolleen maatiin irra hin jirre keessatti guddifaman keessatti haala gaddisiisaa ta'een du'uu isaaniitu gabaafame. Irra caalaan isaanii hanqina nyaataa fi ho'i qaamaa isaanii humnaa ol dabaluun du'an. Dhuma torban darbee guyyoota 2 keessatti qofa ijoollee 26tu sababa kanaan du'e. Dararaan ijoollee kana irra gahe hagam akka ta'e doktoroota, tola ooltota, aangawoota eegumsa fayyaa fi hojjettoota dhaabbata ijoollee abbaa fi haadha hin qabne keessatti guddifaman kan almaayqoomaa jedhamuun beekamu waliin gaaffii fi deebii taasisuun Associated Press galmeelee adda addaa dhimma kanaan wal qabatanii suuraalee akkasumas suursagalee haalli dhaabbata sanaa itti argamu irratti xiinxalaa taasisee jira. Ameerikaan dhaabbilee humna waraanaa Sudaan waliin hidhata qaban irratti qoqqobbii kaa'uu himte. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa dhaabbata ittisa malaammaltummaa raawwate dabalatee dhaabbilee waraanaa Sudaan waliin hidhata qaban lamaa fi dhaabbata albuudaa irratti hirmaatu irratti qoqqobbii kaa'uu Reuters gabaase. Akka gabaasni Reuters jimaata har'aa waxabajjii 2023 baase jedhutti sababni Ameerikaan tarkaanfii kana fudhatteef humni waraanaa Sudaan dhukaasni akka dhaabbatu gochuuf jecha yeroo adda addaatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu osoo mallatteessanii hojiirra oolchuu dhaban jechuufi jedhama. Qondaalli Ameerikaa maqaan isaanii akka dhaamu hin barbaanne akka jedhanitti yoo qaamonni wal lolan lamaan waldhabdee kana hin xumurre Ameerikaan qoqqobbii dabalataa kaa'uu dandeessi jedhan. Kabajamoo daawwattoota keenyaa oduuleen sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turanii qophiilee qubee afaan waliin turtii gaarii.